Jira jirtu daawwattoota keenya torbeen geenyaan guyyaan kamisaa naannofnee wal agarreerra qophii gaaddisa dimokiraasiitiin televezyiinii ONN irraa kan sinii darbu qophiin gaaddisa dimokiraasii akkuma yennaa kaanii haala yeroo irratti biyyi keenya Oromiyaan, Itoophiyaan, ollaan keenya gaanfa Afrikaa akka waliigalaatti maal fakkaataa akka jedhu ilaaluuf deemna har'a. Maaliif gaanfa Afrikaa kuni silaas gaanfarra jiraatanii akkamitti nagaa bu'aa isa jedhamu sanaatu deddeebi'ee hojiirra oolaa jaarraa lakkoofseera. Ammoo maal fakkaata laata? Maaltu haalli gaanfa Afrikaa kun maal keessa jiru biyyoon achi keessa jiran kan jedhu ilaaluuf deemna. Gabaabsinee maarreen gaxumuraatti waliin tura Andassuu Dulaati. Tole daawwattoota hordoftoota keenya kun qophii gaaddisa dimokiraasii irratti haala biyyoonni gaanfa Afrikaa keessa jiranii gaggabaabsinee ilaaluudhaaf kan deemnudha. Gama hawaasummaan, dinagdee, siyaasa, nageenyaanii hariiroo isaan jidduu jiruu fi ofii isaanii keessattuu biyyoonni sun maaltu jira kan jedhu gabaabseen kaasuuf deema. Jalqaba irratti biyyoonni gaanfa Afrikaa jedhaman kun akka waliigalaatti kan addunyaa irratti beekamanii jiran biyyootuma afuri. Gaanfa Afrikaa irra kan jiran akkuma agartan kana Jibuutii, Eertiriyaa, Sumaalee fi Itoophiyaadha. Isaan kun biyyoota godina gaanfa Afrikaatti argaman jedhamanii beekamu. Yeroo tokko garuu bal'atee gara biyyoota 7 waggaan hammatee dubbatamutu yookaan barreeffamutu mul'ata. Innis Itoophiyaa, Jibuutii, Eertiriyaa, Sumaalee, Sudaan Kibbaa, Keeniyaa fi hanga Ugaandaatti biyyoota 7 dabalatee kan inni ka'u himamu. Mee as keessaa addattuu warra shananii ilaalla. Jibuutii, Eertiriyaa, Sumaaliyaa, Itoophiyaa fi Sudaan. Isaan kana keessa maaltu jira? Walitti hidhatus immoo baay'een isaanii daangaanis wal tuqa waan ta'eef. Kanaaf yoggaa kana ilaallu amma biyyoota kana keessattuu immoo Itoophiyaa fi Keeniyaa lolaan garmalee miidheera. Sumaalees lolaan garmalee miidheera yeroo ammaa kana. Jijjiirama haala qilleensaa irraa kan madde bokkaan arfaasaa roobu kun lubbuu namaa baay'ee galaafateera. Lubbuu namaa balaafateera. Kun kan Waaqni fidedha. Kan Waaqni fide yoo haa ta'u malee immoo harki caalaansaa nam tolcheedha. Jijjiirama haala qilleensaa harka namaatu jijjiire. Jechuun karaa boba'aa qilleensa gubataa kaarboon daayoksayidii faatu, miteen faatu, naayitirous oksaayidii faatu waggoota 200 ol gara samiitti ol hurkafamaa gadhiifamaa waan turaniif qilleensi OE haalli qilleensaa immoo jijjiiramaa dhufee jechuudha. Kun egaa harka guddaasaa kan warra Awurooppaa biyya guddatanii itti gaafatamummaa yoo fudhatan illee kan qooda qaba. Biyyoonni hiyyeeyyiinis keessattuu bosona ciruudhaan bosonni wayita ciramu aarri isaa ol bahaa samii keessatti kuufamee qilleensa samii keessaa ho'isa. Kan manatti bobeeffannus hangi isaa xiqqoo haa ta'u malee boba'oonnis warshaa hamma humna isaaniitti warri qaban biyyoota Afrikaa kana keessaas hanga humna isaanis gahee qabu garuu qoonni isaanii jijjiirama haala qilleensaa fiduu irratti guddaa hagas akka Awurooppaa miti. Kanaaf tokko kan jiru gaanfa Afrikaa kana keessaa kanadha. Lammaffaa beeladha. Beelli rakkisaa ta'ee jira. Ammas Itoophiyaa kana keessallee namoonni gargaarsa nyaataa barbaadan akka sagantaan nyaataa addunyaa fi qindeessaan gargaarsa namoomaa mootummoota gamtoomanii jedhanitti gara kitila 20 kan taatu gargaarsa barbaadu, gargaarsa nyaataa. Warri buqqaan Tigraay keessaa, naannoo Amaaraa keessaa, Oromiyaa keessatti, sababa lolaatiinis naannoo Somaaliirraa fi Affaar keessaas warri buqqaan midhaan nyaataadha barbaadu. Oromiyaa bakkoota adda addaatti namoonni buqqaan hangallee kan hin deebine baay'ee ta'uudha gabaasoleen kan bahan mootummaa mataasaa dabalate. Kanaaf gargaarsi nyaataa jiruu jireenyi baay'ee qaalaheeraa amma ayyaanaa wal qabatee qullubbii fi timaatimni qullubbii diimaa jechuukooti. Timaatimni hagi tokko gadaa bu'u gatiinsaa malee ammas manni kiraa midhaan akka xaafii faa qamadii faa midhaan daakuu ta'ee nyaatamu garmalee qaaliidha. Hojjetaa mootummaas haa ta'u kan dhuunfaa carraan hojii argachuu warri dhuunfaa baay'ee xiqqaadha yookaan baay'een akka himatanitti hojiin qabanii kan hojii qabanis immoo kan dhuunfaas haa ta'u kan mootummaa
mana kiraa kaffalee ijoollee barsiisee geejjiba kaffalanii midhaan bituun rakkisaa akka ta'etti xaafiin hanga kuntaalli tokko birrii Itoophiyaa hanga 15,000 darbeeti kan jiru yeroo ammaa kana. Kanaaf jireenyi qaala'insi jira. Kun immoo godinoota Afrikaa kana hunda keessattidha. Mootummaan garuu tarkaanfii fudhadhaa jira jechaa jira. Dhugoodhaa gabaa irratti ayyaana kanaan wal qabsiisee wanti fooyya'eeru tureera. Faasikaa wal qabatee qullubbii fi keettuu timaatima fa'aa wal qabatee. Inni guddaan egaa kan laallu amma waa'ee nageenyaati. Maal keessa jirti biyyoonni gaanfa Afrikaa keettuu arfan kun yookaan shanan kun. Eertiraa irraa kana. Eertiraan erga bilisoomtee gara waggaa 3 taateetti erga walaboomtees biyya mataa ishee taatee impaara Itoophiyaa irraa adda cittee kan isheen birmadummaa biyya ishee deeffattee 1992. Ergasiitii namuma tokko biyya bulcha. Biyyittiin heera mootummaa kan jedhamu fakkeessuuf illee barraa'ee hin jiru. Inni barraa'es otoo mariidhaaf hin dhiyaatiin ukkaamameedhuma cuqqaalamee hafeera. Kana mormitoonni isaaniis uummanni isaaniis sirriitti himatuu gadi bahanii kan biyya bulchuu namuma tokkodha hangasii waggaa 30 amma kana. Filannoo kan jedhu fakkeessaafis hin jiru. Filannoon maal barbaachisaa? Filannoo fakkeessaa yoo ta'e kan Itoophiyaa kana fakkeenya fudhaa laala akka fakkeessaaf nama ukkaamsuudhaan yoo ta'e waggaa waggaan godhaa jedha pirezidaantii Isaayyaasiin. Filannoon fakkeessaa kan Itoophiyaa iyyuu waan jijjiiraman finnee jedha inni. Kanaaf filannoon fakkeessaa inni jedhu isaa ta'u hin godhamne hin jiru. Umurii guutuudha dargaggeessiif dargaggeettiin tajaajila waraanaa deemanii kennuuni kutaa 11 irraa kaasanii. Kanaaf inni daangaan qabu silaa akka afaanitti waggaa 5 qofa jedhamee ture garuu umurii guutuudha. Sababa kanarraa akka ka'e dhaloonni dargaggeessa jedhaman dargaggeettii jedhaman biyya sanaa yaa'anii galaanaan nyaatamuu Awurooppaa Ameerikaatti baqachuu Israa'elitti baqachuudha. Biyyittii fi kaabineen Eritiriyaa kaabinee manguddootaa fi biyya manguddoonni keessa jiraatan jedhamaniitu kan isaan fudhatamanii. Walabummaan yaada ofii ibsachuu hin jiru. Gaazexaan dhuunfaa, gaazexaan reediyoon dhuunfaa, televezyiiniin dhuunfaa fakkeessuuf illee hin jiru. Gaazexeessonni hidhamanis waggaa 30 caalaniiru gara waggaa 30 miti gara waggaa 20 caalaniiru erga hidhamanii achi buuteen isaanii lubbuun jiranii hin beekamu. Qoqqobbiin addunyaas duula Itoophiyaan irratti gootee wal qabatee taasifames gariin irraan kaane ammas itti deebi'aa jira. Gabaasni dhiitisa mirga namummaa Ameerikaan dhiyeenya kana baaftillee kan bara darbee mootummaa sanaa rifachiisee aarseera. Biyyittiin garuu ani nagaan buusaa kan nagaa buusu anadha. Biyyoota kamiyyuu caalaa biyyi tasgabbooftuun kan goolessituun keessa hin jirre kan gargaarsa alaas hin barbaanne anadha jedhu pirezidaantii Isaayyaasii. Hidhata isaan duratti Qaataar faana qabanillee lola hawtii rukutuudhaaf Yemen keessatti 2017 jalqabameen Qaataar biyya bara lola isheen bilisummaadhaaf qabsooftu kaastee hanga 2017 ishee gargaaraa turte Eertiraan dhiiftee gara Saawudii gorteetu ture kan isheen Yemanii waraante Qaataar immoo isa mormitee diddee bira haftee turte. Kanaaf Isaayyaas yeroo ammaa kana biyya keessaa biyya alaatti michoomas bal'ifataniiru. Biyya keessaa immoo wanni itti dhufeera. Fakkeenyaaf biyya keessaa gorsaa isaanii fi nama gahee guddaa taphatan siyaasa biyyittii keessatti fi nageenya biyyittii keessatti nama harka mirgaadha jedhamanii kan wanni itti ilaalaman obbo Yemaanee Gabra'aab aangoo arga buusanii haa hidhamanii jiranii haa ukkaanfamanii ajjeefamanii waan ta'e beekamee jiru garuu akka aangoo hin jirree fi akka makfamaniirudha kan gabaasaleen agarsiisanii. Dhiyeenya kana immoo guyyaa torbee darbe keessa immoo ajajaa humna galaana isaanii koloneelichas karaarraa maksaniiru isaanis lubbuun jiraatanii hin jiraanne isaanii hin beekamu. Kanaaf akkuma durii nama shakkan yookaan nama waan irratti yaada jedhan balleessuu kaamsuu kara dabarsuun Eertiraa keessatti itti fufeera. Dargaggoota sukkaamsanii
dirree waraanatti inni galchaa jiru lolaaf qophaa'a kan jiran fakkaata. Waraanni isaanii lafoof samiirraan daangaa Itoophiyaa irratti shaakala guddaa godhaa jiru. Lafa keenya deeffanneerraa jedhanii kan Aljeersitti lola baadimmee booda manni murtii mootummoota gamtoomanii Zeheegii jiru murteesse booda Itoophiyaa fi Eertiraa walii galuu dadhabanii qaamni nagaa eeguuf lakkaataa illee dadhabee keessaa nuffee deeme. Amma lola mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay jidduutti ka'een sababeeffatee walakkaa seenee lafa sana deeffadheeraa naaf Itoophiyaa jidduu daangaa irratti wal dhabdeen hin jiru kanaa booda jedhee ibsa baaseera. Mootummaan kanaa fi ifatti hoggaa daangaa deebi'ee kenneeruun mul'atu. Garuu warra Tigraay faana muummichi ministeeraa gaafa dubbatan dhuguma daangaan darbamee Eertiraan isa Aljeersiin ala lafa Itoophiyaa qabattee jiraatte koreettuun deessineerraa gabaasa koree sanaa ilaallee waan jennu jennaa kan jedhu deebii kennanii turan. Tigraay garuu naannoon Tigraay fi adda bilisummaa uummata Tigraay ammayyuu akka lafti isaanii jalaa fudhatameetti himaa jiru. Namoonni buqqa'aniiru jedhaa jiru. Viidiyoon immoo marsariitii irra deddeemaa jiru. Sabaa malee hawaasa irra deddeemaa jiru immoo sabni Eroob jedhamu waraana Shaabiyaatiin hoggaa isaan kanaa booda isin lammii Itoophiyaa miti lammii Eertiraati tajaajila waraanaafis waraana biyyoolessaafis isaan waa deemtanii leenjii godhanii hoggaa itti himantu dhaga'amaa tureera. Biyya alaattiin kan darban televizyoonotaaf reediyoottaanis gabaafamaa ture wanti kun. Michoominni Eertiraa fi Itoophiyaa akka durii miti deddeebi'anii dhufaan jiranii namoonni Eertiraas Itoophiyaa keessatti basaasa irratti bobba'anii turan qabeenya saamuu gabaa gurraacha irratti maallaqa jijjiiruu doolaaraan birrii Itoophiyaa gadi buusanii morgeejii kanatti hirmaatanii turan hanga amma hundi isaanii ta'in malee gariin mootummaan xiyyeeffannaa kennee kan laalaa jiru fakkaata. Shaabiyaan faannoo kan deeggaraa akka jirutti kan himamu karaa Humaraatiin kan duratti Tigraay seenee Humaraa keessa bahee karaa Muhajar achi keessa bahee dhufee Gondor keessaan leenjisee meeshaa galchaa ture jedhamee kan himatamaa ture Shaabiyaan. Raayyaan ittisa biyyaa dhaqee hulaa sana cufnaan Finfinneedhuma keessatti goolii uumsisuudhaaf yaalii akka taasisedha Shaabiyaan kan himatamu keessa. Kun immoo maal agarsiisa? Wal dhabdeen Itoophiyaa fi wanni mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu jiru akka shaakittaa'eerudha. Kun immoo deemee tokko irratti quurrama qabachiisuun Shaabiyaan akkuma malasaa finciltoota akka sabaa himaalee alarraa wajjagan duratti badhaadhina deeggaran akka isaat keessaa warra ari'aman amma akkachi maadheffatan dargaggoo Tsigeeffaa achitti akka naanna'aa jiranidha kan dubbatamu kan argamus. Mootummaan immoo kan akka bareedaatti ilaalle walabdeen Eertiraa fi mootummaa Itoophiyaa kun waliigaltee Piriitooriyaa boodadhaa jedhamee bal'inaan dubbatama. Maaliif akka Shaabiyaan yaadetti adda bilisummaa uummata Tigraay hin barbadoofne hin banne deebi'ee aangoo qabateera. Kun immoo Shaabiyaan gammachiisu balleessee barbadeessee seenaadhaaf an akkasiin godheera jedhee himachuu barbaada. Kun immoo kaayyoon isaa waan addan gammachiifneef mootummaa Itoophiyaatti quurrama kan qabate fakkaata Shaabiyaan. Kun akka tasgabbaa'uu fi odeeffannoon keessaa kan agarsiisan mootummaan Itoophiyaa akka araarri taasifamu karaa Saawudiitiin kan yaalame milkaa'een fakkaatu. Kanaafi Eritreaan Itoophiyaa faana ammaaf hariiroon qabdu hagas ifa miti. Gadi baanis gama lamaanuu ibsi kallattiidhaan kennamee jiru garuu cigoodhaan hoggaa oltu kantu mul'ata. Mootummaan Eritreaa gara faannootti cilleeffatee yoggaa morkattoota mootummaa kanaa ofitti hammatee leenjii kennu gara Sumaaleetti deemee ansi faana jira mee nam tokko dhufee daangaa kee haa tuqu galaana kee hoggaa jedhu Ijipti faana dhaqee yoggaa michooma tolfatu waan akkasii kun Itoophiyaa irratti dhiibbaa dippiloomaasii fiduudhaaf waan jajjaaramee fi Itoophiyaa irratti agoobara tokko uummatanii humna tokko uummattuu kan mudhamu tokko Shaabiyaan mul'ata. Biyya keessattis Shaabiyaan nagaan qabu uummata isaa fi nama
nama isaallee waraanaaf tika siyaasa keessaa ukkaamsaa jira, dargaggoota ukkaamsaa jira, waraanas leenjisaa jira. Engadduma kanallee marsaa 36ffaaf waraanasaa mooraa leenjii tokkitti qabu biyyittii keessa. Kan saawaa keessaa leenjisee baaseera. Biyyittiin kolleejjiin qabdu, yuunivarsiitiin qabdu, teknooloojii waan jedhamu waan tokko kan itti leenjiftee baatu kolleejjii fi yuunivarsiitii fi instituutiin hin jiru. Ijoolleen biyya sanaan isheen leenjifamtee baatu mooraan yuunivarsiitiin isaanis kolleejjiin isaanis tokkuma. Innis saawaa mooraa leenjii waraanaa jechuudha. Chi leenjisee baasaa jira. Diroonis waan argate fakkaata gara Saawudii kanarraa, Iraanii kanarraa. Fi leenjii tumsa leenjii humna qilleensa Raashiyaarraas argateera. Kanaafi haalli Eertiraa fi Itoophiyaa jiru ammaaf shaakittaadha. Yemenii faanas ammas walitti bu'uuf jalqabaniiru karaa seeraan alaa warri qurxummii adamsan qabatan galaana keessa daangaa seenanii jedhee Shaabiyaan qabee ture booda gadhiiseeraa fi kanaaf hariiroon Itoophiyaa faana jiru hagas bareedaa miti. Jibuutii faana, Saawudii faana fi Eertiriyaa faana, Ijiptii faana cimsatee jira. Biyyoonni kun lamaan immoo Itoophiyaadhaaf dantaa waan qaban Itoophiyaarraa waan gaarii yaadu jedhamee yaadamu Sumaalee fi ammaaf Sumaalee fi Gibsiin. Kabiraa Sumaaleedha. Sumaaleen Itoophiyaa fi Sumaaleelaandii faana walabdee duula dippiloomaasii keessa galteetti pirezidantiin Sumaalee Hassan Mohammed isaan duula guddaa godhaniiru. Mootummoota gamtoomanittis yaalanii turanii karaa EU, karaa Ameerikaa, karaa Ingilizii, karaa Ixaalii, karaa Liigii Arabootaa, karaa Saawudii qabaana gadhiisaa jedhanii jaarsummaaf illee didanii birmadummaan biyya keenyaa cabeera jedhanii Itoophiyaatti inni jechaa turanii. Somaalilaandiinis yoo ati dabarsitee hulaa galaanaa Itoophiyaaf kireessitee siidhumate jedhanii akeekkachiisaa jiru. Saba kanaanis kan ta'e Turkiitti michoomanii Turkiidhaan mooraa leenjii galaanarraa fudhu tolansii kennaa humna galaana kiyyaanaa leenjisi. Galaana keessa qabeenya jiran qurxummiis albuudas immoo baastee waan baaste keessaa harka 30 tola fudhuu galii jedhanii Turkiif kennaniiru. Tolettee Turkiin achi qubattee leenjii jalqabdeetti waraana ishee ergitee daangaa keessi munaa eegi jettee mallatteessifatteetti. Kana jechuun naannee Turkiin dantaa Itoophiyaatti walitti bu'uun isheen oolu. Maaliif Itoophiyaa fi Somaalilaandiin hulaa galaanaa barbaacha kiraadhaan walii galuuf akka jiran amajjii 2024 ibsatanii turan. Asuma Finfinnee dhufanii pirezidantiin isaanii fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa. Ji'a tokko keessatti walii galteen kun raawwatama jedhamee ture. Hanga yoonaa garuu raawwanne dubbiin sun gadi bahuun duula kaasee ture. Biyyoonni lamaanii garuu ifatti dhiisuun isaanii hin dubbanne. Itoophiyaan ifatti itti fufas hin jenne. Somaalilaandii garuu akka itti fufuudha kan eegaa jirtu ji'a tokko booda. Kun immoo kaleessas gaafa sagantaan kun waraabamu kaleessa Somaalilaandii karaa ministeera haajaa alaa ishee daangaa galaana keenyarraa yoo Turkiin itti buute sitti meeraa jettee akeekkachiisteetti. Kanuma Somaalee kee eeggadhu, kanuma Somaalee irraa qabeenya saami, kanuma Somaalee leenjisi malee daangaa galaana Somaalilaandiitti akka hin buune nuti biyya walabadhaa jettee beeksifteetti karaa ministeera haajaa alaa ishee Somaalilaandiin. Kuma amajjii keessa walii galan Itoophiyaa faana walii galan Itoophiyaan deemtee beekamtii siin kennaa lafas akkuma jette galaanarraa hulaa daldala galaanarraa dhibbeentaa 30 isuma sii kennanaan jette kana naa kenni jedhanii yoo walii galanii hojiirra oolchan paarlaamaatti yoo ragga'e mootummaan Somaalilaand paarlaamaatti raggaasifteetti kan Itoophiyaa garuu paarlaamaatti raggaasifne yoo paarlaamaatti dhiyaatee walii galteen sun ragga'edha kan hojiirra oolu. Yoo akkuma hojiirra oolchan harka 30 dhibbeentaa galaanarraa sana dhibbeentaa 30 kiraa kennitii fi Somaalilaandii Itoophiyaan immoo beekamtii kennitiif jechuudha. Akka amma jiruutti gara fuulduraatti kan jijjiiramu hin beeknu. Kun immoo Somaaleen akkuma dura dhaadhatte Itoophiyaa afaan walitti buusaa jechuudha. Yeroo kana immoo daangaa galaanarraa Somaaleen tiksa kan jettee
abbaa buddeenaa kan taate Turkii fi Itoophiyaa walitti bu'uu ni malu jechuudha. Yeroo sana immoo dantaa Turkiin biyya kana keessaa qabdu warshaalee adda addaa oomisha adda addaa biyya keessaa kana qabdu faana tarii walitti bu'uu ni mala. Daldalli Itoophiyaa fi Turkii jidduu jirullee walitti bu'uu ni mala. Diroonii achirraa bitanii dhufuun sun illee walitti bu'uu akka gaariitti deemuu dhiisuu ni mala. Namoonni Turkii irraa dhaqanii daldala akka Dubaayii kana as galfanis jiru isaanis garaa ta'uu dhiisuu ni mala jechuudha. Kanaaf hariiroon Turkii fi Sumaalee jidduu deemee dhiibbaa qaba Itoophiyaa fi Sumaalee Turkii irratti jechuu barbaadeen gama Afrikaa gama kanaan. Yoommoo gara Sudaan laalle ammas Turkiin harka qabdi Sudaan keessaa. Sudaan jeneraaloonni lamaan kan raayyaa ittisa biyyaa ajaju Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi kan humna addaa ajaju Jeneraal Mohamed Dagalo yookaan Hamitiin lama ta'aniitu mootummaa abbaa irree duraanii Jeneraal al-Bashiriin tajaajilaa turani. Wal ta'anii uummata Daarfur fixaa turani. Booda uummanni gaafa al-Bashiritti finciluu wal ta'aniitu immoo al-Bashiritti galagalanii fonqolcha gaggeessani. Booda immoo 2021 wal ta'anii mootummaa siivilii Abdullah Hamdookiin aangoo irraa ari'anii ofii isaanii aangoo qabatani. Wal ta'anii dhumarratti isaan lamaanuu wal dhabanii aangoo irratti lolanii qawwee walitti garagalfatanii kunoo gara waggaa tokko ta'e walitti garagalfatanii samii fi lafoodhaan wal tumaa jiru. Daarfuur akka jirutti dabalatee magaalaa guddoo Kaartum dabalatee harka bal'aa lafa biyyittii humni addaatu qabatee jira. Ani mootummaa kan ofiin jedhu Jeneraal al-Burhaaniin baqatanii poortii Sudaan jiru qarqara daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa baqatanii jiru. Lamaanuu biyya alaatti duula dippiloomaasii godhataniiru. Al-Burhaaniin Eertiraa deemanii deeggarsa argataniiru. Abshirasii jira dheeraa. Mootummaa Itoophiyaa himata inni. Ijipti deemanii Ijipti akkuma Sumaalee bira dhaabbattee Itoophiyaatti dhaadhatte Sudaan biras gara Jeneraalichaa gorteetti asii jiratte. Saawudii biras deemtee gargaarsa argatteetti. Iraan biras gargaarsa diroonii argattee. Lola dirree irratti jijjiirama fidaa jira al-Burhaaniin. Dirooniin Iraan irraa kennamee fi humna isaa akka deebi'ee jabeeffatuu fi imala Jeneraal Hamitii gara duubaatti yookaan akka laaffisuu godheera dirooniin. Hamitiinis duula deemee mootummaa Itoophiyaa dubbiseera, Emereeta fa'aa dubbiseera. Lamaan saniyyuu mootummoota gamtoomanii irratti haasaa godhaniiru. Karaa Jeneraal Hamitiin karaa onlaayiniidhaan jechuudha kallattiidhaan. Amma kan jedhamu Chaad keessaan waraanni Emereetonni gamtaa Arabaa gamtaan Arabaa Emereetota Arabaa karaa Chaadirraan gargaarsi waraanaa kallattiin galaa jira jedhamee waan hamatamuuf dirooniin akka argatedha. Jeneraal Hamitiinis innis dirooniidhaan haleeluu jalqabeera. Achi keessa immoo humnoonni alaa galanii jiru. Biyyittiin albuuda qabdi, boba'aa qabdi. Kanaaf akka Raashiyaa fa'aa kan akka warra dhiyaa kan akka Arabaa dirree waraanaa godhatanii Sudaan daakaa jiru. Uummanni isaa garmalee buqqa'eeraa miliyoonotanii kuma hedduun irraa ajjeefamaniiru, kuma hedduun hiyyummaadhaaf saaxilamaniiru. Biyyittiin waraana hamaa keessa jirti. Kanaaf gabaa maraatte gabaa wallolte ta'anii qabeenyi isaanii saamamaa jira. Hunduu dantaasaa keessa guurrata. Warra Raashiyaa fa'aas jechuun karaa Waagneriin meeshaa warqee guurratu. Emereetoo fi Saawudiin immoo silaa wal dorgomu giddu gala bahaatti anatu caalaadhaani qabeenya biyya alaa guuruudhaan lamaaniyyuu meeshaa kennanii qabeenya guurratu boba'aaf warqee. Jeneraalonni lamaan wal loluun lubbuu namaa ajjeese qabeenya biyya isaanii saamsisee diroonii akka argatan godheera jechuudha. Ishinis dagaan qabdu. Ollaa Itoophiyaa immoo jiru waan ta'eef kan asitti ta'u akkuma Sudaan miidhu kan Sudaan keessa ta'us biyya kana miidha. Jeneraal Hamitiin mootummaa Itoophiyaa hin himanne garuu adda bilisummaa uummata Tigraayitiin kallattiidhaan himateera. Ijoolleen Tigraay Jeneraal Abdul Fattah deeggaranii na waraanaa jiru jedhee himateera. Ifatti mootummaan yeroo kan naannoo Tigraay immoo deebii kenneera. Nuti ofii keenyaayyuu miidhaa waraanaa beekna, balaa waraanni baatee deemu waan beeknuuf wanti namni keenya lammii keenya isinitti erginee isin lolchiisneerru hin qabnu wal nyaachuu keessan ofuma keessan dhaabbadhaa nagaa buufadhaa malee ka jedhu inni buuseera.
Eertiraanis harka qabdi Sudaan keessaa. Kanaaf gaanfa Afrikaa kun laaqamaa isaa jira. Lammiileen Sudaan fi ka Eertiraa naannoo Amaaraa keessa qubatanii jiran mootummoonni gamtoman karaa komishinii olaanaa kooluu galtootaatiin beekamtii kennee gargaaraa tures. Achi keessa baqataniiru nageenyaa fi rakkina jira jedhanii keessa bahaniiru. Daangaan Itoophiyaa Eertiraan qabattee jirti jedhamu amma yoonaatti gadhiiftee akka isheen hin baanedha. Mootummaan garuu ifattuu waan jedheeru hin qabu. Kan Sudaan seentee karaa Alfaashigaa qabatteetti jedhamu waggaa 3 fixe immoo amma yoonaa gadhiiftee hin baane. Mootummaan karaa dippiloomaasiitiin hambaasaa jechaa ture. Booda kana oduun hin jiru. Sudaan kibbaas Gaambeellaa irraan seentee qabattee jirti ka jedhamus deebii hin arganne. Kanaaf wanta hurkaa wayiiti hafuura waraanaa malee hariiroo bareedaan gaanfa Afrikaa kana keessa hin jiru. Beelli jira, lolaan jira. Hunduu hanga biyya Arabaatti amma Gibsiitti deemanii hanga Raashiyaatti deemanii michuu bitatanii waraana galfatanii diroonii galfatanii qophaanii wal eeguu jira. Sulula Yemaniirraan wal qabatee Turkii fi Yuukireen faas galanii meeshaa ka gurgurataa jiranidha godina kana keessatti. Kanaaf Itoophiyaan biyyoota kana jedhee faana wal daangessuuf kun deemee nagaa Itoophiyaaf nagaan kennu alarraati jechuudha. Keessaas immoo biyyittiin goolama hamaa keessa jirti. Nageenya biyya kanaa olaallee Oromiyaa olaallee waggaa 5 guutuu kan odeeffamedha. Nagaan Oromiyaa keessaa nagaan bahanii galuun hin jiru. Waraanni jira. Mootummaan amma dhiyeenya kana Shanee fi warra kaan qabadheeraa jedha malee lolli akkuma jirutti akka deemaa jirudha kan gaamamu. Dhuguma namoota Shaneedha inni jedhee waggaa televezyiiniidhaan agarsiifamu dubbatamu mul'ata. Inni isa keessa waan jedhu hin qabu. Garuu lolli jira, hidhaanis jira. Namoonni baay'ee hidhamanii akka jiran gara mana hidhaa Dirree Dawaatti geeffamaa jiranidha. Odeeffaaleen bal'inaan kan bahaa jiranii. Ajjeefamuun ammallee inuma jira. Ukkaanfamuun qabamanii beenyaa gaafatamuun Oromiyaa keessa bal'inaan jira. Namoonni buqqa'anii qeetti hin deebine ammas baay'eetu jira. Jireenyi qaala heeraa namni gadi ba'ee galuu Oromiyaa keessatti sodaata kun jira. Tigraay keessatti hidhanni mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay waliin adda bilisummaa Tigraay waliin waan fooyya'ee fakkaata. Waliigaltee Piriitooriyaa hojiirra oolchuudhaa fi jijjiiramni gaan jiru fakkaata. Isaanillee kanuma dubbatu. Mootummaa federaalaa fi Tigraay jidduutti waan gaariin akka jiru haa himamu lafarratti isaa mul'atu. Kun waan gaariidha nagaa buusuudhaaf, uummata qeedhaa buqqa'ee deebisuudhaaf, nagaa waaraa biyyattii fi naannichatti fiduudhaaf waan bareedaadha. Kun itti fufuu qaba. Haa ta'u malee garuu waliigaltee kana godhame kana keessatti wal tuttuqaan ammasuma jira. Kan waraana fakkaatu, kallattii waraana labsuu kan fakkaatu ibsi naannoo Amaaraarraa kenname tokko uummata ka'ii qophaa'ii hiwaata ammas yooruuf jira jedhanii ibsa baasaniiru. Tuttuqaan karaa sabaa himaalee dhalattoota Tigraay ta'an biyya alaarraa haasaa godhanii fi kan naannoo Amaaraa deeggaranii fi lola labsan moo akka biyyoonni lamaan naannoo lamaan akka wal waraanan keessattuu immoo mootummaan federaalaa fi raayyaan ittisa biyyaa gara mootummaa Tigraay goreen naannoo Amaaraa lafa kutee kennuuf akka deemaa jiru afuurri lolaa tokkodha labsamaa jira. Naannoon lamaan akka walitti ka'anii wal lolan warreen labsan jiru. Warri immoo mootummaan naannoo Amaaraa ergamaadha lafa dabarsee kennuuf jira. Kanaaf faannoo fi uummanni Amaaraa ka'ee falmadhu ristii keessa yaalaa fudhatamee deebi'uu fi raayyaa fi Walqaayit fa'aa Xagadeen fa'aa Humaraan fa'aa jedhanii labsa waraanaa labsaa jiru. Akka waggaa 4 darban kanaatti ammas irra deebi'anii uummata lolatti galchuudhaaf sabaa himaaleen warri faannoo deeggarra jedhan warri kanaan dura mootummaan federaalaa mootummaa ABO'tii mootummaa Oromootii mootummaa Oromummaatii waraanni raayyaa ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaas raayyaa ABO'tii innuu ABO shaneedha ONG biyya bulchaa jira jedhanii akkuma tidduulaa turan. Amma immoo mootummaan kuni gara Tigraay goree Amaara fixuudhaaf lafa Amaaraa kennuudhaaf jedhanii duula bal'aatti gaggeessaa jiru.
Kanaan dura Oromoof yoggaa waggaa afur jaha guutuu waraanamaa ture, hidhamaa ajjeefamaa ture. Mootummaa federaalaatiin waan gaarii goote, Oromiyaan waan gaarii godhee jedhanii hidhamuuf ajjeefamuu Oromoof Oromiyaa ajjeefamuu beela'uu Oromoo kana waggaa deeggaran lola Tigraayitti gaggeeffame waggaa bahanii labsan dhaqanii hirmaatan deeggaraa turanii mootummaa sirriidhaa mootummaa federaalaa jechaa turanii. Mootummaa Itoophiyaati raayyaa ittisa biyyaas kan Itoophiyaati jechaa turanii amma mootummaan federaalaa olaantummaa seeraan kabachiisaa nagaan buusadhee naannoo Amaaraa keessatti yoggaa sochiif ga'e galummoo mootummaa federaalaa miti mootummaa Abaawootii mootummaa Shaneetii mootummaa Oromooti mootummaa Oromummaati jedhanii duula itti bananii erga wal jalqabanii gara ji'a 8-9 ta'a adoolessaa kaasee jechuudha adoolessa darbee kana gochaadha kan jiranii waraanichis waraana federaalaati kan jechaa turan amma waraana Shaneetii waraana Abaawootii waraana Oromooti waraana Oromummaati jedhu amma immoo waliigalteen Piriitooriyaa hojiirraa oologgaa jedhamiin immoo kan naannoo Amaaraa keessaa faannoo faana ololaa jiru waraana Oromummaati jedhu hin abaaru garuu immoo gara ummata Amaaraa immoo goree daangaa Amaaraa kan Tigraayiif kennamuuf deemu mootummaa waraanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa immoo haa eeguu jedhu gara uummataa guruu qabaadha. Mootummaan federaalaa hin jiruu jedhu sila aangorraa kaafnaa 4 kiiloo gallee dhaqneetirraa kaafnaa yaalleerraa yaalii gooleerraa cimina keenya gootummaa keenya agarsiisaa jirra Finfinnee keessatti amma dhaqnee Finfinnee keessaa huunee baafnaa mootummaanis hin jiruu jedhu federaalli. Raayyaa ittisa biyyaas hin jiruu jedhu kan Oromummaati malee. Amma garuu yoggaan dubbii Walqaayitii fi raayyaa ka'ummoo raayyaa ittisa biyyaatiin dhahanni ati kan waraana mootummaa miti kan uummataati kan biyyaati waan ta'eef gara uummataa goriitii lafni sun akkan deebi'ee Tigraayiif hin kennamne godhii mootummaan federaalaas kana taa'ee ilaaluu hin qabu waliigaltee Piriitooriyaa hojiirra oolchuu hin qabu jedhu hin jiru immoo jedhaniiru mootummaan federaalaa sila raayyaa ittisa biyyaas kan mootummaa Abaa mootummaa Shanee mootummaa Oromummaati malee mootummaa uummataa miti jedhanii turan. Ammoo as deebi'anii mootummaan immoo lafan kenniin hoggaa jedhan yaada wal dhaatu dhiyaataa jira. Kanas ta'e sana afurri naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa jidduu jiru waan gaarii miti. Keessattuu naannoon Amaaraa labsii inni dhiyeenya baase labsii waraana labsuuti. Labsii waraana labsuuti. Lolilleen ka'a jedhamee yaadamoo kan yaadutti naannoo lamaan wal lolu jedhee yaadu. Waliigaltee Piriitooriyaa hojiirra oolchuuf Koreen federaalatti dhaabbatee karaa mootummaa naannoo Amaaraa fi Tigraay of keessaa qabu hojiirra deemaa jira. Inni hojiirra oolan nagaan bu'a. Garuu nagaa bu'uuraa ta'an fakkaatu deemee adeemsa keessa laalla. Ammaaf garuu kan lolli ka'u fakkaatu biyyattiin kana keessa jirti jechuudha. Itoophiyaa fi Sumaaleelaandis sola kaaseera nageenya waliin qabanii jaarsummaafis namichi Sumaalee tole hin jenne Itoophiyaa fi Eertiraanis sola kaaseera nageenya waliin qabanii garuu gadi ba'anii ifatti hin dubbanne cinaa deemanii wal tuttuquun ni jira. Gama dinagdeetiin Itoophiyaan beelli akka jiru IMF fi World Bank faana baankii addunyaa faana keessattuu deddeebi'anii Finfinneetti ol arganii Waashingtan DC'tti ol arganii humaan milkoofne gaaffii kana godhii amananuu liqeessii fi amananuu liqeessii jedhee mootummaa Itoophiyaa waggaa gaafatu baankiin addunyaa immoo jijjiirama kana imaammata kana jijjiirama imaammata dinagdee kan maallaqaa kan qabeenya mootummaan qabatee dhuunfaadhaan jiru irratti tarkaanfii kana fudhuun agarsiisii jechuun jira. Kana irratti waliin galleen gayoonaatti dubbiin gara hamuutuuttidha deemaa kan jirtu naannee biyyoonni liqii irraa qaban Itoophiyaa irraa yeroodhaaf ji'a 1-2 kan isaan dheeressanii fi ture guyyaa kaffaltii amma booda baankiin addunyaa fi jaarmiyaan maallaqa addunyaa gara liqii isaanii akka gaafatanii karaa duubaa isaan daddammaqsee sochoosee biyyoonni akka liqii keenya nuu deebisi yoo liqii nuu deebisuu baatte liqii biraasiin kenninu atis nama liqii namaan galchinedha biyya liqii namaan galchina siin jenne galmee gurraacha keessas keenya yeroo sana biyya biraarraa illee gargaarsan argattu liqiin argattu biyya biraarraas jaarmaalee namaa liqeessan biraarraa argaa jedhu gama sanaatti deemuu hanga danda'udha dinagdeen biyya kanaa baay'ee dadhabeera. Kun immoo deemee daldala biyyattii irratti miidhaa guddaa qaba jiruuf jireenya
uummata tokko biittiirratti dhiibbaa guddaadha kan inni qabu. Agwaa keessa arga baatee Itoophiyaan ittiin deebine gargaarsa namummaa tokko irraa kan hafee kan Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa Ingiliziin fa'arraa uggaalolli Tigraay eegalee irraa qaban irraa dhorkatan amma yoonaa hin gadhiifamne. Mootummaan piroojeektoota adda addaa hojjechaa jedhaa jira. Yeroo tokko immoo waggaa piroojeektiin sunis milkoofnee mul'ata. Piroojeektii ministeerri jallisii fi naannoo gammoojjiiwwan horsiisee bultootaa jedhame suni baajetasaa ramadamee fi hundoon gurguddaa miliyoona 5.4 moo biliyoona 5.4 birrii Itoophiyaatiin ramadamee fi lakkoofsicha sirriitti dhiisuu mala garuu baajeta ramadamee fi keessaa harka 99 fayyadameera jedhee garuu wanti piroojeektiin xumurameeru immoo hin jiruudha kan paarlaamaatti dhiyaate koreen dhimmicha hordofu gabaasa dhiyeesse. Kun eessa dhaqee maallaqni kun piroojeektiin tokko hin xumuramne kan hin jalqabnes baay'eedha garuu baajenni immoo dhumeera kun eessa dhaqee kan jedhus piroojeektoonni akka rakkoo isaan quunname kan agarsiisudha. Kanaaf waraanni biyyattii keessa jira naannoo Amaaraa keessa faannoo faana mootummaan bakka hedduu akka gadhiisaa jiru bakka hedduu nagaa akka buuseeru hima fooyyaan ni jira dhugaadha. Garuu lollis immoo kan dhaabbanne isaan sunis lolarra akka jiran kan himatanii garuu sanas ta'e kana akka duriitti nagaan sabateen dhibbaa hin deebine lolli jira naannoo Amaaraa keessa. Oromiyaa keessa waggaa 4 guutuudha. Kanaaf kan hundumaa yoo waliin qabnee ilaalle Itoophiyaanis rakkoo dinagdee qabdi, rakkoo nageenyaa qabdi, rakkoo hariiroo biyya alaa faanas akkuma nama duran haasaa ture hedduutu jira. Hidhaa fi wanniitu jira. Kana keessa immoo rakkina siyaasaa nageenyaa dirreen siyaasaa dhiphachuu, hidhaa, ajjeechaa, ukkaamsaa kanaaf rakkina kukkuufamee dhufe kan seenaas kan himamaa dhufe irraa kan dhufes rakkoonni kan ilaalchaas fala kan argatu karaa marii biyyoolessaa fi haqa yeroo ce'umsaatiin fala argataa waan ta'eef mariin biyyoolessaa hunda hirmaachisee haa taasifamuu kan jedhu morkattoonni tokko fi Ameerikaan fa'aa gaafataa turaniiru. Mootummaanis marii haqa qabeessa kana jalqabeen jira jedha. Komishinii marii biyyoolessaa hundeesseera jedheera. Karaa komishinii sanaas warra hidhatanii socho'an dabalatee nagaan kottaa nageenya keessan natu sinii eegaa wabiin sinii ta'a kan jedhu waamicha godheera. Faannoo fi warri waraanni bilisummaa Oromoo immoo deebii itti kennaniiru. Komishiniin sun mataan isaayyuu dhimma raawwachiistuu mootummaati waan ta'eef dhimma raawwachiistuu mootummaa kan mootummaan hundeesse baajeta kenneefi jiraachisu walaba mitii mirga wabii ofii isaayyuu mirga isaayyuu kabachiifatu waan ta'eef kan irratti nu hirmaachisu miti. Komishiniin sun waamichi kee kan bishaan kaasu miti deebii itti kennaniiru. Duraanis immoo mormitoonni gurguddoo kan akka ABO, KFO fa'aa warri kookasii keessa jiran yaabbaan fa'aa deebii kennaniiru. Komishiniin sun mootummaa matu ufumaa daakee bukeessee tolfate waan ta'eef waan haqa barbaadu miti. Eenyutu himatamaayyuu yakkoota raawwatamaniif sanyii duguggaa qaqqabsiisame jedhamee kan qomatamutu komishinii kana ufuma isaa hundeeffatee komishinii haqa barbaadaa ta'ee imaammata yeroo haqaas ufuma isaa kophaa isaa baasee otoo ormaan hin hirmaachisiin nuun hin hirmaachisiin waan hundeeffateef keessaa hirmaannu jedhaniiru. Adda Bilisummaa Uummata Tigraayis imaammata kana baasuu dabalatee komishinii marii biyyoolessaa keessattis ani qooda hin qabu jedhee beeksifateera. Mootummaan garuu akka itti deemaa jirudha kan falaatu argamaa. Mariin biyyoolessaa rakkina kukkuufamee yoo naga'e kan ilaalchaa kan kuufama siyaasaan kan seenaa dabarraa as gahame kan yakkoota raawwatamanillee kan fala kana barbaadu haqni imaammaticha hojiirra oolchuu imaammanni waan sana hojiirra oolchuu qophaa'ee ministeera mana maree ministeerotaatiin ragga'ee
Komishinis dhaabbateera jedhee mootummaan hojii isaa akka itti deemu beeksiseera. Kana sirrii miti adeemsa warri jedhan immoo waan isaan jedhan isinitti himeera. Kanas ta'e sana gama dinagdeetiin nageenyaan hawaasummaan biyyittiin muddama keessa jirti. Mootummaan immoo nagaan buuseera, nagaan bu'aa jira, nagaan buusaa jira jedha. Kanaaf Afrikaan bahaa gaanfa Afrikaa kana fakkaatti daawwattoota keenya. As keessaa kan isinii ta'e bitattu. Isa kaanis itti dabalattu. Yaada gabbinaa fooyya'inaa yookaan dongorroo jiraates eeroo nu kennitan sirreessuuf qophiidha, irraa barachuufis qophiidha. Qophiin keenya irraa gaaddisa dimokiraasii keessatti haala yeroo irratti hundoofnee kan qopheeffanne kana fakkaata ture. Torbee dhimma biraa qabannee walitti deebina. Qophii kana kanan qopheessan Dassuu Duulaati. Kan waraabee editii godhe immoo Butaamuu Abarraa. Haala gaarii keessa nu tura torbee dhimma biraatti walitti deebina. Nagaatti.